the concept of God in Christianity. Before waa'ee rabbummaa kiristaanummaa keessatti ilaalchisee osoon hin dubbanne dura qabxiilee muraasa ifa gochuun barbaada. Islaamummaan amantii kiristaana hin taane takkitti tan Iyesuus Kiristoos nageenya irraa haa jiraatu itti amantuudha. Muslimni kamiyyuu muslimaa miti yoo Iyesuus Kiristoositti hin amanne. Ergamtoota Waaqayyoo humna guddaa qaban keessaa tokko akka ture ni amanne. Inni Masiihii ilma Maryam akka ta'e ni amanna. Giddu seenummaa dhiiraa tokko malee dinqiidhaan akka dhalate ni amanna. Eeyyama Waaqayyootiin namoota du'aniif jireenya akka kenne ni amanna. Warra jaamaa fi dhukkuba nadaayitiin dhalatan hayyama Waaqayyootiin akka fayyise ni amanna. Kiristaanummaa fi musliimoonni waliin deemaa jirra jechuudha. Garuu namni tokko si gaafachuu danda'a. Ergasii karaan itti adda bahan eessa? Karaan itti adda bahanu kiristaanonni irra caalaan isaanii Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u Waaqa hundaa danda'a akka ta'e amanu. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo macaafa qulqulluu dubbiftan ibsa shakkii tokko illee of keessaa hin qabne macaafa qulqulluu guutuu keessatti bakka Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u ofii isaatiif ani Waaqayyoodha jedhe yookaan bakka inni ana waaqeffadhu jedhu hin gartu. Caqasa macaafa qulqulluu kamirraayyuu ibsa shakkii hin qabne tokko kan Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u ani Waaqayyoodha jedhu yookaan bakka inni ana waaqeffadhu jedhu yoo natti agarsiifte ani Zaakir Naayikii har'a kiristaanummaa fudhachuuf qophiidha. I, Zakir Naik, I am ready to accept Christianity today. I am not speaking on behalf Ani obboleeyyan koo muslimaa kaan bakka bu'ee dubbachaa hin jiru. Kun dirree amantii wal bira qabuu koo waan ta'eef kiristaanni kamiyyuu macaafa qulqulluu kamirraayyuu macaafa qulqulluu keessatti caqasa tokko kan shakkii hin qabne bakka itti Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa jiraatu ani Waaqayyoodha yookaan bakka inni ana waaqeffadhu jedhu yoo natti akeekte ani har'aan tana amantii kiristaanaa fudhachuuf qophaa'eera. Obey says worship me, I am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ peace be upon Dhugaa dubbachuuf yoo macaafa qulqulluu dubbiftan Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 14 lakkoofsa 28 keessatti caqafameera. Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u akkas jedhe abbaan koo na caala. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 10 lakkoofsa 29 abbaan koo hunda caalaa guddaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 12 lakkoofsa 28 hafuura Waaqayyootiin seexaana nan baasa. Wangeela Luqaas boqonnaa lakkoofsa 11 lakkoofsa 20 ani quba Waaqayyootiin seexaana nan baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 5 lakkoofsa 30 ani ofii kootii homaa gochuu hin danda'u. Nan dhagaha waan nan dhagee murteessa. Firdiin koos haqa waan ta'eef fedha koo osoo hin taane fedha abbaa koo barbaada. Namni fedha koo osoo hin taane fedha Waaqayyoo isa hundumaa danda'atee barbaaduu qaba jedha. Yesuus Kiristoos muslima jechuudha. Jesus Christ peace be upon him, according to the Bible, you as a Muslim, he submitted the will to God. He never claimed divinity. And he clearly Yesuus Kiristoos Waaqayyoof ajajame malee waaqummaa himatee hin beeku. Wangeela Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 5 lakkoofsa 17 haga 20tti ifatti eereera. Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u akka seera raajootaa balleessuu dhufetti hin yaadin ani balleessuuf osoo hin taane raawwachuuf dhufe jedhe. Hamma samii fi lafti darbanitti hamma hunduu raawwatamutti seera irra qaamni tokkolleen hin darbu. Kan fedhees abboommii xixinnoo keessaa tokko ni cabsa. Akkas gochuun namoota barsiisa mootummaa samii keessatti xiqqaa jedhama. Namni abboommii eeguu fi kunuunsu barsiisa mootummaa samii keessatti guddaa jedhama. Qajeelummaan kee qajeelummaa samii gubbaa fi ibidda galaanaa yoo caale malee karaa kamiinuu mootummaa samii hin seentu. Kun jechaan kan caqasame King James Version wangeela Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 5 lakkoofsa 20 irratti kana jechuun jannata deemuu yoo barbaadde Yahudoota caalaa ta'uu qabda jechuudha. Akkasumas ajajoota kakuu moofaa keessa jiran cufa hordofuu qabda. Eegaa wanti ani kakuu moofaa keessatti dubbadde hundi Waaqayyo tokkicha fakkii akka hin qabne kiristaanonni gara mootummaa samii dhaaluu yoo barbaadan kana hordofuu qabu. Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u waaqummaa himatee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf akkas jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 14 lakkoofsa 24 jechoonni isin dhageessan kun kan koo miti kan abbaa koo isa na argee malee. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 17 lakkoofsa 3 Yesuus Kiristoos nageenya sarraa jiraatu akkas jedha jireenya barbaraa akka ati waaqa dhugaa tokkoo fi Yesuus Kiristoos isa inni argate ta'uu beektuufi jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 16 lakkoofsa 17 irratti gaafa tokko namni tokko Yesuus Kiristoos nageenya isaaf haa ta'u irratti ol seenee gooftaa gaarii gara jannata akkaan seenuuf jireenya barbaraa akkaan argachuuf waan gaarii akkamii godhuu qaba jee gaafate.
kanaaf Yesuus Kiristoosis maaliif gaarii naan jetta gaariin tokko qofa innis waaqa hundumaa danda'aadha jedhee deebiseef jireenya barbaraa seenuu yoo barbaadde immoo ajaja ni eegda ani cubbuu keetiif fannoo irratti du'e jettee amanta taanaan ani hin beeku ani waaqayyo ta'uu koo amantee jannata dhaquun hin jiru jireenya barbaraa seenuu yoo barbaadde jannata deemuu yoo barbaadde ajaja ni eeggatta macaafa hojii ergamoota boqonnaa lakkoofsa 22 keessatti ifatti caqafameera by wonders and miracles and signs which God did by him and you are witness to it. A man approved of God. Geeffate Yesuus nama Naazireet nama dinqii fi mallattoo Waaqayyoo isarraa godheen isin gidduutti Waaqayyoo biratti fudhatama argate isinii dhugaa ba'aadha. Namni Waaqayyoo isin biratti fudhatama argate dinqii fi mallattoo Waaqayyoo ittiin hojjetan ati immoo dhugaa baata jeen. Yesuus Kiristoos nageenya isaaf haa ta'u isa abboommii keessaa isa jalqabaa yeroo gaafatame wanta Musee nageenya isaaf haa ta'u kun jechaanii kudha jedhee dubbate irra deebi'ee dubbate wangeela Maarqos boqonnaa lakkoofsa 12 lakkoofsa 29 bakka Yesuus Kiristoos nageenya isaaf haa ta'u Israa'ilo akka jedhee dubbate kun caqasa afaan Ibroo yoo ta'u hiikni isaa yeroo Israa'el gooftaa waaqni keenya gooftaa tokkicha eegaa macaafa qulqulluu yoo dubbiftan yaadrimee Waaqayyoo kiristaanummaa keessatti ni hubattu kunis obbolummaa kiristaanaa muslima hinduu fi yahudoota gidduu jiru adda sii baasa garaagarummaa isaaniitiis the Muslims, the Hindus and the Jews.